Abdii Raggaasaa ni beektaa? Abdii Raggaasaa nan beeka. Jawaar Abdii Raggaasaa nama Oromootti jechuu jiran dhugaadha jechuun. Kijibdi beektaa ina fuufti warri amma odeessituuni. Jawaar warreen amma mootummaa ta'anii kun gaafa isin Boorana dhiitan maal raawwataa turan maal dalagaa turan isaan? Boorana gaafa lamne miliyoonaan kafalanii waraanni akka hin galle qondaalonni mootummaa har'a abaa warratti quba qaban kun. Jawaar gaafa rakkoo furuuf isa gaafattoo akkamitti ta'e si hojii deemini maal godhee deebisee hojii. Haa deemnu rakkoo kana furuu qabna gaafa nan jedhuun nyaata qophaa'ee bahe afaan kaachuu dhiisee nu wajjin deeme. Abdii Raggaasaa maal fayyadattame? Waan hojii turte keessaa maal fayyadatta? Akka itti inni waraana galee miidhaa fi dhiibbaa irratti godhameen dallane san itti qabbanee sana yaadadha mooraa sana. Mee Abdii Raggaasaa nama akkami? Abdii Raggaasaa nama taphaatii miti. Warroonni ammaan taraa kun lolomatti fufuu jiran maal jettaa ati mimma? Lolli gahee jira. Abdii Raggaasaa nama akkam jeesuu hojjechaa ture? Maal godhuuf hojjechaa ture? Qabsoo nagaatti ce'uu qabna jedhee nama hojiitti jiru nu wajjin hojjetaa turedha. Abdii Raggaasaa waa'ee dhimma kana keessa seenatee yaadda? Kan nama biraan beeku Abdii Raggaasaa waan isaan jedhan kana keessa hin seenuun nan mallatteessa kana. Maaliif garuu akkatti amantuuf? Maaliif wal beeyna waliin hojjechaa turre. Warroonni ammaa kun maal yaadan keessatti maal godhu jiran maal hojjechaa jiran yeroo ammaa kana? Naannoo namatti buusuu barbaadan walitti buusuu barbaadan bitachuu barbaadan doorsisuu barbaadan. Abdii gaafsanitti bituuf yaalaa ture jedhanii maal akkam ta'e ture inni gaafsan akkam ta'u ture? Abdiin bitamuu dide doorsifamuu dide. Iccitiin Itoophiyaa sanii jira? Si iccitiin hin jiru warriyya kana maaliif akkana godhatan? Jawaar waraana ammaan tana shawar keessa jiru akka nurra tasgabbeessee jiru kun waraana ayyaan isaanii eenyu? Himifme? Waraana isaanii wal lolaa jiru kana kan hoogganaa jiru Marroo Dirribaati. Mootummaan harmaroo fara maal jechaa jira? Maal jechaa ture kaleessa fa'a? Mootummaan akka kaleessa jedhee torban lamaanitti dhukkee irraa kaaseetiin harka kennisiisa jee. No. Ayyee galatoomi qophii bareedaan hojii goote. Mee amma uummata Oromoo ta'uu maal dhaamtu? Mee dhaamsa guddaa wanti dhaamtuuf maali? Tokkummaa keessan cimsaa. Dhugaa teessan gadi lakkisinaa. Jaarmaalee keessan cimsaa. Qophaa'aa laaftuun taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu.